Suudi naannoo kam jirta? Lakkoofsi kee suudii ta'e natti bahe. Suudii jirta? Naannoo kam? Barataan qabu. Namitti seeranaata yookiin asitti cufa biiziin hin gorini. Karaa jiidhaan doktor Wayitilaagaan ofiidhaan fiduu whatever. Karaa rasiidan naada walta itti haasaa jira. Nuyi kun nama dhugaa dhukkubsa'ee itti haasaa jira. Jiisaan jirta? Ujoollee mazraa dalayduun dinnichaa naa fidaa jedhini dinnichaa soqiddaa sukkaara barbaree mixmixaa itti godhi nyaadhu sirraa gala. Doktor dhugaa rabbii qoosaa jirta garuu akkallee gaarii. Qoosaan jiru dhugaa rabbi. Cufatte aarte. Aarte cufatte. Wallahi. Naafi. Fasan bilbila khalas yalla wa yaro bra bilbila ridin. Iwa magaru. Iwa me. Yalla Kabineru bila algarrayun butu erga Qatar inaite. qoranna ke galte dama mana maguddate watik kan gafatula ana alhin nafar kabir wala ka majida. Ufata irribatin jirta. Laki ufata riba guyan ufata riba godani. Me agar maqamati tu ka bi fular agar gaanu qaime. Shit afacho jira abbe shu hada shit. Majet. Wan falit tibta duna ergid jada dalagan demne. Ya. Nafi mucaan dhiiga dhame mee giiftii kan naafi yaa gabbaate akku barbaade akkam jira kamana keessa deemu naafi citte mee itti fidiin dubbisa rabbi jedhe jaarsa qabdi. Ati libi matak arginaan baqa humet jite waatti argitu ballib. Wallahi lazima ul. Mee akka sakatti lif jettee siinu. Itti kenni mee ati dinsi dubbisa jedhi nan beeytu. Tama beela kaanii sanii mul'attu amma kaameraa irratti. Gurraattii sammoo. Gurraattii yoo taate anuu gurraacha beera gurraattii argaa isin barbaadu. Diimtuun hin jirtu mana keessa. Diimtuun hin jirtu seebii dhagaa bira. Qataritti guyyaa baatii meeqa sirra ijaazan jira gaassee affeera gassi. Anamoo. Qataritti shamarri meeqatti buute amma biyya kanatti 26 ijaazaa buute. Suuditti 28tti buute amma. Kadubaif kakatar kana guyyaa ijaazaan beeku rakkoon. Ani wallahi guyyaa ijaazaa san hin beeku guyyaa nuti ijaazuma. Halkanii guyyaa addaanitti qudhiira beerri Qatar. Addase kanee. Soddomatti jiraa jira. Jimmata. Baatiin motor baaniin bu'an Qataritti ijaazaa. Kudha shanii biran kutanii amma oowwa. Gillee ho'aa kana itti dabala. Natti fakkaate. Ati akkam ergaa achi dhayte jijjiiramni jira. Yalla mukayyifa banaddee taa'u jira mukayyifa. Amma barroowwa jechuudha barroon. Hanqaamni yaa qabbanaadha. Bada taaji. Inni taanatti himaa. Taaji jettee ati faate. Maqaan hin balleessin obboleetti waan si ho'isu nyaadhu. Naa ergaa isin jennaadha faate azala muut godha waan takka hin barreessine hin gaddelleessii tana dadhabe ganna darbite laa osoo kadiire bira jiru. Shamarran fi ho'isutti beekanii qabbanaa hin jedhin maqaan hin balleessin. Irra garmaam. Akka moraatitti irra tashkarakkari maqaa kenna onnu qabeeshi. Aisha. Faate waa gaafadha. Wanti galchuu asitti himtu qoyaa gorsa sii kenniti. Galchee isii santu waa beekaa bar. Gorsaan tokkoon waa bari isin irraa fudhatu didammalee haati faate. Wallaa osoo gorsa haadha faate qofa fudhattanii daqiiqaa takka jaarsi keessan isin hin aarsu. Eenyu miidhama yennaan na barbaadan si barbaadan mana doktooraati jennaan dhufe. Naafitu ani qabbanooftuudha akka shamarran biyya kanaatti wajji deemuu dide simmeetiin kiyyaa jette. Inna lillahi wa inna Jette qorrituudha. Organa lattee adduma dhugaa dubbattee akkamu. Gorsa kenniilme akka haadha jaalalaa tokkotti haadha siiqqee shamarran sikkoo mandootiif Oromoo tokkotti Angola moosa xiqqaa
gorsitee qaamaan na dadhabdee ofirraa nan dhiisne isii. Gorsee taatee gorsee dadhabee bari odoo isiin teettu saambusaa jala kaa'ee bari. Asli way dhaga'ee dubbii tana wallaahi akkasi magaalaa na baaste asli barsaa. Guyyaa tokko mana baankii waliin deemne beektaa? Mana baankii waliin deemneeti alinti yalaale kaa adidaasii kanatti galchee shaa jedhaa deema shanta kana garrakkifadhe haadhuma qabeenyaan asii magaalaan saguree hundi dhaabatee na daawwatti. Dabbaa kana kaa isuusii ga'u kee kun maashaallah. Wallaahi saka dhugaatii makiinaa fedhe qabullee dhaabatee tuma na laala achiin gara kaani naafi xiyyaan maal jedhan seeta birrii baafnadhee walumaan mana baankii seenne. Walumaan seenne yallaa baasettee isin doddoma gara galtee teetti waa takka bari osoo waan barbaadde bira gooteen argitu. Achumatti osoo asiin na bira dhaabattu mana baankii keessatti tokkoon lakkoofsa wal jijjiirre. na bira dhaabbatti barafi. Lakkoofsa wal jijjiirre giseen natti dawwalee akkana biraa deemee ka'ee inni na duuba dhaabatee duubaan na laalaa natti dawwalee hin jedhu birrii baasee ka'ee akkamitti haa kaasu akkamitti haa haasa'u. Na sodaatti amma. Na jala achi sitti akkamitti haa haasa'u. Makkadhee achumatti maal godhe sitti fakkaate gadi koottadhee naannuma duubaa isaan. Akkana baachi jedheetiin silkii akkana gad jedhee anuma duubaa gadi koottu jedheen. Achi inni nin teena duuba haapha yaadhube muka jala irkata. Nagara uga kora. Makiinaa isuusii goomana Wallahi muka teelee hunda jala irkataa jala deemadaa inni. Biraazarii isin nufaana jedhaa kun eenyu nennaan biraazarii kiyya jedheen isaan. Ajitti goomana beekana lafa dhaabeeti. Makiinaa goomana kana ala kaayeetu man nufaana duukaa deemaa dhufe kaafee takka jira kaafee sanii gorree mulee. Kaafee qoqorii galgala ishaayii gayyaaneetti nyaannu jira magaalaa morraa sagureen keessa. Achi kaafee sanii gorree an taa'ee buna ho'aa kana dhugaa inni ammoo ala qurra keessa muka silkiitii irkatee dhaabatee achuma silkii makana gurra godhatee taa'amne. Naafi naaganni akkana dhaabatu kana maaltu dhaabatallee nyeetu waan takkan argitu ijji xiyyaafta isaa akkana wallaalti isii dudda gara galchee teessise an ammoo fuulaan gara isaatiin gaggara gal. Isiin ladda kiyya taa'ute nallaa achirraas taa'e jedheenan akka isa laaluuf naa tolutti. Laalamee kun amma hoola mana gootee bar wallahi lazii hoola. Achumaan lamu waan ta'u dhabee dhaabataa dhaqee kaqorri ajjeese kun olla seenee dhufee olla seeneeti wannoo fudhatee gaddeebe anaatti hime kana waa bitatee ka'ee gaddeebe karama san deddeema achuma dhaabata amma akkamiin itti haasa'u na jala galte inni isaa daarektii malee waan xaxxaafan tana hin qabu silaatti xaxxaafa. Miskiin. Daarektii malee uummanni biyyaa waa hiima wasaappiin haasa'u tanan beekan. Achumatti maan nagaa tanam taa'ee ka'ee naafiidhaani. Gadi bahin jedheen. Gadi bahiiti. Hisaaba alarra seenerra ta'a. Ol galiiti hisaaba kanfaliif deebiin jedheen. Kanatti lamuun siin gisee hisaabatti kanfaleetteetiin deemtu aniin tiyya. Karama keessa akkana waliin shalab gad jedheetuma walumaan gad deddeebisiin tiyya anuma duuban na dhaqqabuudha. Dhafaatee as deeme qaadhaan. Lamu deebee sama waliin haasaa dhufnee kaanee maal jedheen seeta maal keeti yennaan hay mucaa safaraa naannoo kanatti argee miti hojiif jedhee asii galee akkuma makiinaan guddaan kun qa'isaati waliin haasofnee geeffannee biraa lixe guyyaa biraatti beellamannee afaan na qabde guyyaa biraa sadillee waliin agarre finfinneen na deebifte. Wayi rabbii kiyya. Akkuma rabbii kiyyaatiif mucaa makaan achi ilaalee waan qadhaa wayiiti. Infeene dhiise malee akkasiitii fi miti guyyama adiin ija qabee deema sedha. Waan ati na goote cittoon naman gootu wallahi. Amma maal dhaamsa biree kaachi biyya isiin jirtu kan. Qabiyya jiru kana tokkoffaa tiktokii dhiisii jedhaa digalii jedhaani tiktokii gadaan ta'e naani fayyadamna. Talammafaadha shiita kana guddaa kana kan namni roobaaf uffatu kana uffattee hin taa'ini. Amma shiita roobaa uffatteerti bar. Amma
maal mana kan kee keessa jirta mana kophaa kan keetii keessa jirta amma miskiintichi gisee alarraa galeetiin jedha jechuudha. Eessa jirtaati bani maamuuti jirta moo na himi kana maqaa isii wallahi meezariin jirta moo eessa jirta? Hin beeyta maati? Badi achi janaa ture bara ijoolleen qaatarii jazaa naa qabdi gisee kuyeetiin jiru. Manati seenne jira haya. Meeza jirta moo maali kun? Meezar jirta moo ati bani maamuuti jirta moo dawwal kuusa jirta? TikTok ki kana follow godhaa shugguutii teessanii kenne ka kuma dhibba lamaa follow godhaa turte. Bakka jiru beekaa? Taa'u mana jiru sabbe kan guyyaa takka mana kana keessa yoom gabbee manidhaa jira. Akkuma finfinnee sanii bar hin beektaa meeqa? Kala sata mana. Mucaan manatti si hidhe. Haadha faatee gaafadhisitu beeka. Abba Kadir manatti ni ofuma wana jetti malee Kadir. Oya ati haadha faatee banii baamudiif banii shaamiif banii maaree eessatti baratte? Bara ijoollee gurbicha tokko achi jana ijoollee meeqa achi jana ture seeta yoo kun irra cufatu kaan achi jana yoo kun cufatu kaan achi jana ijoolleen do'aatuun bar jazaa naa qabdi bar gisee duuba kuyeetiin jiru. Tokko yoo shintibeetii miicadhe tokkoon distii miicadha tokkoon kushiinaa miicadha rabbiin jazaa jara haa ta'u. Gurbaa wanna jana turtee ka mataa dheeraa tokko Biniyaami moo eenyuun? Asira. Sanniisi sun ka isaa fagoodhaadhis ka isaa fiqiriin isaa fagoodha. Ummata namni kumaaf dhibbi jaha kun TikTokii kiyya kana follow godha ka kuma dhibba lamaa bukka ho'i qabu ka shugguxii teessanii jalaa gubannaan kenneefi miskiin aniin kun yaa rabbi kiyya nu sona jalaa gubatee nama waanaa kennu. Follow godhi sadii qochi. Asli. Ada fata na fusisteo. Kai Afrikaan daantii dandasii uffinu miira keessa galtee keeniyaa dhufti. Maanna Amatee walitti aadannatu jaldeessa midhaan gammoojjii fakkaate akkanatti. Allah mashallah. maal jaldeessa fakkaata bar jaldeessa fakkaatu raacha wayii fakkaata gisee kun akkana garagalee Meeshaa kaanuu danda'u kai. amma hin ciise halkan guutuu inshallah wanna dhaabataa bula halkan guutuu. Halkan guutuu dandasaa bultaatira. Sanuu bar manatti sitti fakkaate hanga bariitee lafti ganama kun Bareedaa mucaan bareedaa ayyuu kun akka abbaaf dhiiti miti. Hai. Uffata sambar waan ittiin bultu se halkan illee yaafattaadha. Wallahi kun araada akkam. Haadha faatee sibilaali beekti. Abbaa qaara? Abbaan abdii fiiltariin irra bareedaa bar normaaliif hokkataadha. Abbaan qaara abbaan abdii bare shisma raacha gannaa fakkaata bidduun filtari maashaallah. Abbaa qaara yee? Ati bareedaa waa'eedha. Takara sidii saniif dhiifama naa godhi badiin kooti. Akkanuma ani kun gaabbiin kiyya boodarra. Yeroo baay'ee an boodarra jaalladhe. Abbaa qaaran. Oye asli. Ati TikTokii gubbaa gisee laayivii dhuftuuf normaalii waliin fakkaattu akkam baddaaf laga. Ardan baddaaf laga yoon na ambassadori fakee baddan agarte. Wallahi ani yeroo jalqabaati warra si arge normaalii. Ani Aye shi ambassadori ke wadu gubba si kae. Mee. Abdiin kun yeroo hunda mana kan keetitti Itoophiirra jira. Warri mana keetii maaf fooloon goone fileendota kan kee kan. Ummata waanyuu kana maal isaanii beeka. Wallaa maaf fooloon gooneef gaayis maal rakkoo qabamee. Loli mee takka miira keessa gale wallahi ummata kiyya kana raggate. Wallaa keessa fooloon goone. Osoo amma mana amaaraa ta'ee mana amaaraa gubbaa jiraateeti. Wallaahi mucayyoon takkaas dheengadda mana kiyya dhuftee fooloo 300 qabdi. Amma dheengadda gisee osuma deemu ilaalu mana amaaraa keessa jirti. Wallaa fooloo 4,000 qabdi sin jedha torbee takka keessatti. Leesh fooloon goone gadi qabdanii ni maal rakkoo qabu. Ati faatee nu saalfachiifti abdii 7,000 galcha.